dandeenya. Kanaaf nun tuqin yoo inni nu dhiise ni dhiibna. Hageenya ammoo eeka lolaa nullee bara akkuma isaan loltan isaan nullee teennaa lolaa jirra. Nutis ilmaan Oromootii saba keenyaa warra haqaatii lolu jirra. Kanaaf hagana isiniin jedhan of folchaa eenyu naziifuu samaan maqaan irraa cita yeroo baay'ee as gubbaa yoo dhufu na of folchaa maayikiin keetii abbaa yaada gaafii qabaattee itti fufu. Warri gara Facebook jirtanis na of folchaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fufu muutii irra jira. Akkam naguma. Ane garuu ani isinirraa gaafii hin qabu. Warra abaa'oo deeggaruu fi warra abaa'oo addufu gaafii qabaa carraa kanaan gisee biraa naa gaafattu yeroo jarri seenanii jedhani. Kan irra gaafii qabu waraana bilisummaa Oromoo Wallaggaan keessatti heeraa jira. Waraanni Oromoo dubbataa jedhani. Amma waraanni Wallaggaan keessa jiru inni gaafa sun kan Oromoo miti afaan Oromoo dubbata jedhan sun walumatti makate waraana Oromoo jedhamee Oromoo rukutaa jirammoo kophaatti akkuma gaafasee daqiiqaa walakkaa isaatii waraana keenyaan dubbatee adda ba'ee jedhani. Intuqina ammoo jennee jedhan. Inni sun amma garam jira. Eenyu waraana Oromoo miti Oromoo keessa jiramoo bakka biraa jira. Kanan gaafachuu edee jaratti ergadhee naanii nagalchuu didanii jiran. Kanuma gaafiin kan goggisee jarri seenanii kana naa gaafadhaa. Gaarii jasa kan laakeedhaan warri karaa peejiitiin jirtanis gaafii ajaa'ibaati. Anaallee gaafii. Warri kun warri gatiin hin beektanii warri sooshaal miidiyaa jalqabarraan waliin hin turin gaafa jijjiirama sanii yeroo marroonfaati gara biyyaa galan I think viidiyoo sanni qabasee namoonni jiran siyaatilis namoota dhugaa dubbatan kaleessuu illee danda'u warroota gaarii yeroo sanitti daawudiin deeggaran miseensa gumii sabaa fa'aa turan warroota walgahii irra argamantu jiranii yeroo marroonfaa wallagga galan xiyyaaraan waraanni tokko bu'e meeshaa lolaa wajjin helikofteraan jechuudha. Deddeebi'ee xiyyaarri buusaa ture meeshaadhaa fi waraanallee. Warra kana gaafiin kaatee Oromoo illee bakka hedduu yaa'iin deemaa ture. Namoonni ummaan miseensa isaanii naaf folchaa yeroo takka namoonni baay'ee godhaa yeroo qilleensi kiyya laafaadhaan harkatti na qabaa naaf folchaa. Warra kana yoomee deebii kaasinaaf deebisuu fidee yookaan na biraal ta'uu ni mala. Duuba warri kun gaafii gaafanneet waan jedhee deebise Daawud Ibsaadhaa Finfinnee jiraannu dhagaa. Waraana kennaa miti ammoo warra nu gargaaru afaan keenya dubbattii dhugaa ammoo Oromoo mitiin tuqinaa waliin tuqinaa kennaa jedhan. Yaansii deebisaa jarri yoo yaaddu tana adda qabaatte ammoo leenca kiyyaa si yaa deebistu anta beekurraa si deebisa warri sun faannoo addaa tana. Akkuma jaraa Asmaraa irraa galchanii Wallagga buusanii mooraas sadii achi keessa dhaabbachuudhaa fi viidiyoon qabaasan viidiyoon xiqqaa sagaleedhaan ni qaba. Walii dabarsaa turre waggaa 3-4 dhadhaati yoo dongoruu baadhe ifatti akkaataa itti nu dha'uu deeman nu balleessuu deeman Wallagga keessa mooraan gurguddoon leenjii faannoo jiraachuu shalee rakka waliin tun jalqabarraa eegalamee lafa kaa'amee jira. Warri kanaala yoo gaafatan sii deebisan yookaan sii deebisu maalidhaa warri suni faannoo addaati. Kaamma uummata Wallaggaatii fi uummata Tuulamaa Walloo obboleewwan keenya hawaasa keenya ayyoo keenya afaabboo keenya hadhas akka kaleessaa san qaama saalaa irraa cilaa jirantu warra sanii jechuudha gabaabdumatti. Kanaa ala qabaatan isaan ammoo dhugaa isaan deebisuu qabanii yoo isaan kan mormatan taateef dhugaa lamaanuma irraa feena miidhaan isaanis gaafadha ulfaa dhugaa latu leenca kiyyaa tuntanuma inshaallah ammoo gaafii teessii qabee yeroo isaan dhufan sii gaafadha inshaallah. Namoonni gartee miseensonni dhufuu danda'anii deeggartoonni dhufuu danda'anii gaaficha siif gaafadha jedha inshaallah ulfaa dhugaa latoomii. Namni itti aanu jennaadhaaf kennaa jazakallah khairan ulfaadhu siin jedha abbaa jennaa qabadhu maayikiin keeti warri karaa peejii jirtanis na uffolchaa inshaallah sagaleen keenya gama warri karaa peejii jirtan takka takka tabaame warri karaa peejii jirtan takka takka tabaa. Salaam alaikum Mustafa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nagaame akka. Naga alhamdulillah faaruun tarabbiiti. Sagaleen isin jeetti muutii rofkaaya. Inshallah gaafii yaada yoo qabaatan itti naaf jazakallah khairan. Ani bara feesbuukii irraa jalqabee naannoo waggaa 7 silaalaa sima hordofaa amma gara tiktokii kana dhufte illee adii si godhuu baadhus na bira dhufaa silaala beektaa nan arga. Waa lama si gaafadhaa waa lama yaada sii kenna akka nama tokkootti. Yeroo baay'ee rakkoon yaada yeroo baay'ee rakkoon kenna ilmaan Oromoo taanee wal jala dhaabannee akka maali lafee arbaa jedhan sanii walumaan cabaa adda geenneerra durirraa. Waliin cabaa as geenne malee oduu tokko taane waggaa xiqqoo keessatti waggaa 3-4 keenne keessatti bilisummaa labsannee turre garuu sunis hin taane deebinee walii ija deebineerra amma walii wal cabsaarraa kun namuu waan haaluu miti. Haa ta'u ammoo nu qabsaa'uu jalqabnu diina irratti osoo hin taane qabsoo keenya walirraa jalqabna beektaa. Ani waggaa tokko kana silaalaa dura gaarii turte qabsoo irra turte maaliif qabsoon diina irratti malee walirratti hin taatu beektaa. Yeroo uduma qabsoofnu namni tokko namni kan kee sirriidha yaadaan waliigaluu aniifati yaadaan waliigaluu dhabuu dandeenya. Bakka yaadaa sanammoo wal gorfachuutu caalaa yoo gorfamuu illee dide isa puush godhuu dhiisanii furmaata ofii qaban sani irra isa mo'achuu furmaata yaadaan deemuudha malee wal sakaaluu jecha namaa jala deemanii haasaa namni tokko dubbate wal jeequun kunin hin argama. Waan akkanaa kana duusirreeffattee natti tola yaada. Inni gaafii gara kaafii kiyyaatii yoo dhufe mee atamma akka nama tokkootitti biyya jirtaa biyya guddateerraa galtee akka biyya jirtullee qubaan qabaa si hordofa waan ta'eef waa lama bichama si gaafadha. Tokkoffaa Abiyyi Dr. Abiyyi bulchiinsi Itoophiyaa Oromoodha hin shakkin itti amanneerra. Abiyyi angoo isaa kan qabate maqaa Oromootiin waan Oromoon barbaadu kenneeraa fi takka gaafi waliin argaarra waan ta'eef. Lama Oromoon wanti gaafataa turte ilmi Oromoo akka hin duune daangaan Oromoo akka hin tuqamne afaan kiyya annama guddaadha saba guddaadha afaan federaalaa ta'ee ani federaala itti haasa'ee barreeffadhee dubbisiisee akka addunyaatitti annama guddaadha saba guddaadha ittiin guddachuu qaba jedhee gaafii gaafataa ture. Waan gaafataa ture kana keessaa Oromoo waan irraa milkaa'e qaba. Mee ati nama adda dureedhaan bulchiinsa amma jiru kana deeggaru keessaa nama tokko. Mee akkam nu amma afafaajjii taanee kaanis fakkaannee deeggaraan jirru Abiyyiinis as deebinee deeggaraan jirtutti nama maal jedhama wiixaa kophaa ofii teettu taqilleensi gamaa gamana oofu argite isii taaneerra nu amma gara boru wallaallee kasittuu Oromoo kaajjeesaaru Oromoo akka deeggaru wallaallee gara gorullee wallaallee cadhinneerra. Mee kanaafati wanti ta'amuu qabu maal jette akka nama tokkooti yaadaan mee naa kenni gaafii sirraa qabu jedheeti galatoome. Nagalchuu keetiifillee. Jazakallah khairan barakallah fikum ulfaadha galatooma yaadas gaafis naa kaleessitan inshallah yaada keessaniin fudha ammoo akka itti fudhu dhugaadhaan nama tokko qeeqaa ooluun amma fakkeenyaaf waa'ee jawaa irra hedduun nama yaadni kun dhuunfaanis natti dhiyaata paarsanaa nama attaakiin godhin warri jedhullee jira keessanis kanuu fakkaata wotu jira dhiifamallee naa godha
qabsoo keessatti waa lama jira. Uummanni akka keenyaa gosa 83 ol biyya takka keessa jiru kuni naannoo qabaa, gosa qabaa, afaan qabaa, aadaa qabaa, amantii qabaa. Nuti waggaa 400 gabrummaa jala turre kana sabaa sablammoonni nama naannoo lamaa dhufeen gabruumne. Karaa Amaara warra ofiin jedhu gara sii dhufee fi Tigree gara Tigraay irraa dhufee Tigree ofiin jedhu TPLF yookaan ammoo nafxanyaa jechuun uummata Tigraay osoo hin taane uummata Amaaraa osoo hin taane warra maqaa saba lamaanii kanaan qabsaa'etu dhufeeti nu gabroonfate. Saboonni achirraa gadafan gabrummaa kana jala turan. Maqaan aadaan amantiin irraa jijjiirame. Kana irraa kakee uummanni Itoophiyaadhaa keessaa Oromoo dubbadhaa amma nuti Oromooni warra kana roorroo tana aadaa afaaniif eenyummaa keenya nurraa mulqame kanaaf qabsoofne. Eenyu jennee Oromoo jennee waggaa dheeraa waggaa jaarraa tokko ol qabsoofne gabroomne illee waan san cabsine adda. Akkanaa cabsinu akka maletti akkamitti cabxeesiin sun gamtaan cabsine. Dhaabni wal balaaleffatullee garaagara dhaabulee hedduu ture. Warra diina waliin ture jira, warra adda dhaaba ta'ee achi bahee qabsaa'ee jira. Kun hundinuu karaa deemisanii nama Oromoo qabsoofna jedha. Ka diina jala jirullee, ka diina jala achi bahee itti as duulellee. Garuu akkamitti bilisoomne? Karaa nu quban qabneen gamtaan qooda namni hunduu keessaa qabuun dhufnee bakka fishaa keenya ona keenya itti waa murteessuu dandeenyu kana. Finfinnee namurra wal dhabu, Araakkiiloo namurra wal dhabu, bara hunduu Araakkiiloo jedha. Araakkiiloo tana seenne jechuudha. Gaafa kanatti waan silaa godhuu qabnu godhuu dhabne. Wanni ol nu iyyisiiste. Maali ka godhuu qabnu? Hunduu adda wanni fide kun osoo fakkeenya adda bilisummaa Oromoo yookaan dhaabni Islaamiyaa yookaan Opiidoon yookaan Ibaluu fide ka Ibaluu jenneeti Ibaluu san jala deemna. Ka dhufeen akkuma isin jedhe olii gala dhufne. Yeroo dhufnetti osoo anaaf isinillee Oromoo jennee Oromoo kaayanna jennee murteessin akka biyyatti Itoophiyaatti jijjiiramni kun waan dhufeefi warri cabellee warri cabsellee warri warra cabse kana jidduutti lafa badellee warri waa deeggarellee waliin addunyaalleen nama maqaan isaa Dr. Abiy Ahmed Ali jedhan eerte addunyaaf fakkeenya Ameerikaan hayyaduu na duretti. Akkasuma mootummaan Itoophiyaallee warri jiru paarlaamaan akkasuma gartee hayyoonni biyya jiran haala san gubbaan mari'atan Dr. Abiy Ahmed Ali yeroof akka haala filmaataallee mijjeessuuf filan. Kana jidduutti amma akkamitti deemaa jira? Akka Oromootti osoo hin taane akka Itoophiyaatti deemaa jirra gamma. Garuu namni dhufe kun ka filame ka eerame kun Oromoo ta'ee dhufe. Gaafa qawween dhufame qawwee feetu jala deemtaa feetu naan taane qawween waan dhufeef saba kiyyallee maqaa balleessattee diddaa or gara fedheenuu haa dhufu kiyyattee waliin deemuu dandeettaa sun gaafas waan kun garuu qawween hin dhufe. Diinillee firrillee naataa jedhee fidan. Gaafa akkasii sanin nuti Oromoon sabni Oromoo ilmaan Oromoodhaa nama kana fudhannee eekiyya jennee hin jenne. Osoo inni isa jennaan falmaan ka'e. Namni kaases namarra amma ol mormaa jiru kana fakkeenyaaf poointii san isin dhaquuf. Namni Oromoo illee kaasee shakkii itti naqee Oromoon 100% sure ta'e onnaan fudhu maali? Yoo gaafas Jawaar bahee hin ta'u jedheen iyyin waan san mormii duran dhaabbatin ni fudhatte Oromoon. Mormiin qabu namni garii mormii gabbaa mi'eega. An hordofaa turee namoonni jiran xayyibaan faatiyaadha. Mormiin sun kan ka'e keessoon ka'e. Reewal dubbate irratti maaltu dhufe? Eegawonni kun gabbamee jedhame lammaa ta'uu qaba jedhame. Akka isa irra mormii dhalaatee jira lammaan bakka san dhaquu hin danda'u humnaa yoo qabu hin finne malee. Namni dhaquu danda'u bakka saniif mijjatu mucha ministeeraati. Kun ta'uu dhabuu jennaan tiim gadduun duubaan dhufe. Kunis akka hin taane argan Oromoon fudhattu gartee nama naannoo biraatti dhufadha. Itti lafee cabxee ijoollee Oromoo agas gahu itti wareegdee hin fudhattu. Kanas akka Oromoon didduu argan. Oromaaraa jedhanii dhufan. Kunis hin ta'u jedhan. Laga kana mara keessa dhandheetti maa'ii gabbahamee inni Oromoo irraa baafame namni kun jechuudha. Haga jenneen goone haga abbaan dhabbi isaanii haala intarvii kennu uummanni Gujii uummanni Jimmaa intarvii kennu sheekoleen bakkoota buleewwan isaaniitti dhalatan namoonni adda addaa yaada irra kennataniif qeeqamnu geenne akka Oromootti sadarkaa kana maa geette Oromoon. Haga jennu geenne takka rifannu saalfannu geenne jechuudha. Maal ta'an irra dibaayid bakka lama adda cabne. Gareen obboleessa keenya Jawaar Mohaammed deeggartu jala baatee gareen kun warri gartee Oromoodha abbaa fedhaa ta'uu jennu mucha ministeera jala baanee jechuudha. Filmaanni dhufe
namas alaa galche siyaasaan silaa jirtu guutuun utootee dhaabbileen siyaasaa guutuun alaa galan karaa nagaatiin koottaa qabsaa jedhanii hiree nuu kennan filmaataafis dhiyaadhaa jedhan as jiddu kaawwanni dhufe maalidhaa mormiileen dhufeet osoo filmaanni hin gahin filmaataaf gartee ganda keessa deemanii uummata irratti duula gartee nu filadhaa eegalame rakkoon guddaan dhufe. Kana keessoo dheensaatii waan fudhuuf waan gabaabsiitu tuquu barbaade wanni sun osoo hin dhaabbanne mooraa lama nu baafte. Mooraa lama baane lolli nurratti ta'e eenyu diinota keenya lamaanii. Gaafa kana hadha nama keenya araa kiiloo jiru san olaa dhabnu gaaf duraa ta'ee dhufee filame deemu kaan hin ta'u maaliif Oromoon lolan dandeettu Oromoon beekumsa hin qabdu kun waan ifa jedhan. Achirraa kaa'amee deemee fi wannan nama kana wal qeequ waan hedduu nu keessaa ba'uu hin dandeenye irratti duulli dhufe jechuudha. Namni kun mucha ministeeraatti biyya bulchaa jira. Namoota kana gabbo'anii irraa deebii deebisuu hin danda'ani. Nuti qabsoon kalee seenne akka Mustafattani irbuu saba kanaaf seeni qabaa. Kakadhee saba kiyyaa ka sabni nan dirqin dirqama qabu akka nama tokkotti saba kiyyaa ni raawwadhee kalee kakadhee jaalala wajjin. Isiin sun irra jirti jechuudha. Isii saniif wardiyaa ta'uu qaba Mustafaan. Abbaa fidhee haa ta'u kaleessa jaallan nu biraa dabran yookaan ilmi Wallaggaa Shawaa Gujii ebaluun osoo hin taane jiraan waaqa guutuuf namoonni waliin turtan hidhagadha illee gabaabduu illee hamarittis keenyattis rabbi isaanii araaramu hidhagadha wajjin dabarseera jechuudha ni beekan namoonni hedduun jaarraa abbaa gadaa rabbi isaanii gabaabduu dheertuu miti isaa wajjin wanni haasee bal'ina loona qabu waachuu illee baadhu. Manguddoo adda jiran amma lubbuun warra jiraan waaqa guutuu waliin jaarraa abbaa gadaa fa'a wajjin adda bilisummaa yookiin manguddoo warroota addaa na dura umriin isaanii cinaa umrii kiyya cinaa qaban. Wanni isaan dhaammatan maali beektu? Sareen Oromoo hin seentu arakkiloo nama Oromoo dhiisi. Nama kamuu yoo hireen arakkiloo ka fiddu taate. Nuti ka qabsoofneef Itoophiyaan lafee teennaan dhiiga kennaan foon kennaan ijaaramtee as geette teenna sabaa sablammoonnis rabbii gadi abdiin jaraanu'u maaliif nu waliin qabsaanii jiran waaqoo guutuu irraa eegalee adda bilisummaa Oromoo keessatti warra kibbaa Beenishaangul waliin dirree qabsoo ture jedhan nuti Oromoodhaaf hin jedhan namarsiiti isin beekaa sagaleedhaan yookaan mallee isin beekuu baadhee warra Sidaamaa hoggan isaanii waliin turan kibba hoggaa sadii ol waliin dirree takka corroqa wajjin fincaa waliin dhunne maal jedhanii Sidaama waraana Sidaamaa nuun jenna jedhan waraana Oromoo waan xoonaa gaagaa gaafa Oromoon cabxe waan jedhe uummata Sidaamaa gaafa Oromoon cabxe cabne gaafa Oromoon bilisoomte bilisoomna gartee Oromoo jala malee nama biraan deemina nuu dhaame kanaaf nuti Oromoo jenna gaafsin bilisoomtan bilisoomna gaafsin gabroomte gabroomne jedhan jechuudha. Murataa jedhanii wajjin turre ajaja waraana warra kibbaatti. Waa seenaa hedduu irraa bare. Soo kanaaf manguddoon maal dhaabanii dhagaa wanni adda bilisummaa Oromoo jennee dhaaba tokkummaa Oromoo jennee maqaa baafannee deemnu bara Oromoo fottoksinee Oromoo Oromiyaa bilisoomsuu miti nuun jedhan. Akkas yoon taanee Itoophiyaa himanne namoonni dhufee nuti dabalamee nullee Itoophiyaa jedhee dhufaa ofirraa dhorkuu hin dandeenyu akkanatti fishaa keenya keessaa baan sabaa sablammoonni dhadha maqaan durraa mulqamee deeme kana baana. Kanaan waan isin dhaammannu jaalladha. Sareen Oromoo saree Oromoon guddifte tagandasii dhaltee illee alaa guddiftee galteef saree wanni adda nuu laaltan saree Oromoodhaa qofa adda baasa. Hattaa nama dhiisa bara jecha dubbii hundee ga'uuf Oromoo. Achi bayaati yoo isinii ta'e jala deemaa yoo rabbachiisin yoo isinii ta'uu baate suutaan osoo ambiisin quban qabnu fuudhaa kaanuu jira takka jedha. Kanaaf irboolii seenan jiraata adda isaa biruutu jiraan waaqoo guutuu faati. Waraqaa waliin barreeffatanii wanni hedduu amma yeroo gabaabsachuuf jecha taa'e. Kanaaf wardiyaa saba Oromooti. Ani ilma sikkoo mandooti. Abbichuun ilma Jimmaati. Dhukkubni kiyya tokko kiyyaaf ka Dr. Abiy Ahmed Ali kiyyaaf keessan doktorri kennallee tokko. Hospitaalitti yaalamnullee tokko. Qorsi fudhannullee tokko. Fayyina waliin fayyina duun waliin fayyina beekan.
nama kamuu namaa na tuqe nama abbichuu tuqe nama isin tuqe nama Wallagga tuqe Shawaa tuqe Gujii tuqe beeka waliin deemu yayyii ta'uu qabna malee yayyiin waliin adamsiti dhumtuuliin dhumtii baatuuliin baati kanaaf leencallee bineensa maraa nyaatti naa obsa namni warra mootii gubbaan jirre sun kanaaf tun gabaabdumatti isii tanatu hadhallee dhaamsi jagnoota kalee jiranii suni nama kanan na duulchise mur qabsaa'ee fi mitoonni itti duuluufi. Jaal Mustafa assalamu alaikum sirra qaballeeni. Wa alaikum salaam wa Bakka qilleensi qaqqabaa jira. Naam. Bareedaadha. Shabakaan keessi qaqqabata. Eenyu waan gootan kooppi linkii jettanii kooppi linkii sheer godha waan san gartanii maal jettanii taptaab godha gartee waan dhaga'uu barbaannaan barbaa hin dhagamu. Keessan hin dhaga'ama sirriitti. Okay ayyee. Kan isaanii ta'uu ni mala alaa kulli haali simmee sheer godhallee kooppi linkii illee godha taptaab illee godha. Maaliif gartanii yaada kana wanni gaafii namni nu gaafatee fi deebii kennuu qabna. Isaan qofaa fi miti namni gariin bare faallaa nu mormuutu yookaan waan kanaaf hin gaafatu qoo qabaadha. Namoonni gariin gaafilee waan adda baafachuu waa gaafata kun dhugamaan gartee haala adda addaatiif kanaaf isinii gabaabsa inshaallah isa keessan ta'uu ni mala nama na gaafattan kun kanaaf haala kana gubbaatti wanni goonu nuti akkuma isiniin jedhe san isinii gabaabsuuf dhukkubni keenya tokko rakkoon teenya takka waliin dhaabbanna waan keessoo keenya jiru waliin fixana keessatti wallaalle ni beeka duulli nuti jiru wanni nama kanatti duuluufi akka Dr. Abiy Ahmad Aliitii miti kan itti duulamu jeneraalonni keenya hin baane ministeeronni keenya hin baane hayyoonni keenya hin baane takka Oromoon jabdu nuun hin jenne Oromoon injifattu nuun hin jenne takka Oromoo waliin dhaabbatee amma kan namni wanni nu kaleessu maalidha gaafa jijjiirama sanii abbaan waqqeerroo jijjiirama kana jedhee namoonni hedduun dhiyeessan. Okay yoo gaafas akkas ta'e adda eegas eega dhufe ree Oromoo waliin qabsoomne eebalu kennaa fi miti rakkoo saba kanarraa kaasuu fi eega dhufe nama kana filamni akka bireetti waa filamu filmaataan buusuu malee kabajaa irraa qabuu malee nu wal nyaachuun taatiin taatu. Hedduu jira namni muummicha ministeera Jabaa Caalaa jibbuuf ajjeesuu barbaadu. Garuu yoo duule Dr. Abiy Ahmad Aliitiin duula malee yookaan abbichuutti Oromootti hin duulan. Irra hamaan dhiifa malee naa godhaan erbuutti seenee beeku feeraan baradhe keessattis uummata Oromoo keessatti namni diina waan erga hin dhibanna